Ingalaafate. Doksaar maal jira malee. Amma. Waan hundaa dura nageenyi kenna kan jaalalaa sinaa dhaqqabu sin jecha hangafa dursun oduu sin dhageessifnaa oduu wajjin anni falmataa rorootti garmaddee olaa'uu miidiyaati. Godina Oromoo Wallaggaa irratti kallattiilee garagaraa lolli humna fiinxaalessii faannootiin banamuun maddeen adda addaa kallattiilee adda addaatiin ibsaa jirani. Afooshni hawaasa Oromoo Harar biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn hundeeffama OMN waggaa kurnaffaa sababeeffachuun deeggarsa diinagdee taasisanii jiru. Daayireektarri olaanaan OMN Dajanee Guutamaa fi dura ta'an boordii OMN obbo Kitaaba Magarsaa itti fufiinsaan OMN mirkaneessuuf dhaabbaticha miseensa ta'uu qaban jechuudhaan dhaammatanii jiran. Guyyaan yaadannoo luba darbuu waggaa 8ffaa artist Admaasuu Biraanuu Abbaalataa yeroo duraaf mana barumsaa Taatuma Abbaalataa keessatti sirna dungoo ibsuutiin yaadatamaa oolee jira. Kunniin hangafoota oduutii gara oduu babal'inaatti sin deebisna oduu wajjin an falmataa rooroo gara madda olaa'uu miidiyaatiin. Godina Oromoo Walloo irratti kallattiilee garaagaraatiin lolli humna fiinxaaleeyyii faannootiin banamaa jiraachuu maddeen ibsanii jiranii babal'ina oduu kanaatiif falmataa rooroo waan qindeeffate qaba. Yerootti godina Oromoo Walloo irratti kallattiilee garaagaraatiin lolli humna fiinxaaleessii faannoo itti banamaa kan turee fi banamaa jiraachuun isaa dhaga'amee jira. Godina Oromoo Walloo irratti kallattiilee garaagaraa lolli humna fiinxaaleeyyii kallattiilee adda addaatiin irra deddeebiidhaan Oromoota Walloo irratti geggeeffamaa jiraachuun maddeen adda addaa raggaa'isaa jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 2 bara 2024 aanaa Jillee Dhummugaa keessatti humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo konkolaataa karaa imalu haleellaa banuun namoonni miidhamuun maddeen raggaa'isaa jiru. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaalee garaagaraatti humnoonni faannoo haleellaa raawwataa jiraachuu isaa hawaasni naannichaa ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 2 bara 2024 aanaa Jillee Dhummugaa keessatti humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo konkolaataa karaa imalaa jiru irratti haleellaa baluun namoonni hedduun miidhamuun isaa dhaga'amee jira. Kana malees kaleessa galgalaa fi ganamarraa eegale aanaa Arxumaa Fuurseetti haleellaan hamaan uummata irratti deemaa jiraachuu maddeen ibsanii jiran. Haleellaa kana miidhaan dhaqqabaa jiraachuu jiraattonni ergamanii booda mootummaan akka nuti odeeffannoo waliif kennine fiinxaaleeyyii kan ofirraan dhoorgine neetworkiin kute jechuudhaan jiraattonni mootummaas komatanii jiran. Bara 2019 irraa kaasee hanga bara 2023 qofa Oromoonni Walloo namoonni nagaa 1,000 ol haleellaawwan humnoota garagaraan ajjeefamuun ragaaleen godinichaa walitti qabame ni raggaasa. Dhumaatiin Oromoota Walloo humnoota naannolee garagaraatiin yoo ta'ellee irra caalaan humnoota fiinxaaleeyyii faannootii fi waraana mootummaatiin jechuudhaan hawaasni komii isaanii dhageessanii jiran. Kanneen as buuteen isaanii dhabamee fi wareegama waa'een isaanii hin dubbatamne jechuudhaan yaada isaanis ibsatanii jiran. Afooshni hawaasa Oromoo Harar biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn hundeeffama OMN waggaa kurnaffaa sababeeffachuun deeggarsa diinagdee taasisanii jiran. Afoosh hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn hundeeffama OMN waggaa kurnaffaa ibsachuun dhaabbaticha $5 Ameerikaa 5,031 deeggarsa taasisanii jiran. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork uummataaf dhaabbate waan ta'eef hawaasni Oromoo iddoo hunduma jiru deeggaruu qabas jedhanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun waldaalee fi afooshaaleen hawaasa Oromoo iddoo garagaraa jiran deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif taasisuuf hojjechaa jiraachuun isaanii ibsanii jiran. Daayireektarri olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Dajanee Guutamaa fi dura ta'an boordii OMN obbo Kitaaba Margaa itti fufiinsaan OMN mirkaneessuuf dhaabbatichaaf miseensa ta'uun dhimma ji'oodha jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Sagantaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waggaa kurnaffaa Minisootaa irratti kan argaman daayireektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Dajanee Guutamaa fi dura ta'an boordii OMN obbo Kitaaba Magarsaa duula Oromiyaa Miidiyaa Neetwork baraaruun cinatti galii dhaabbaticha miidiyaa uumuuf uummanni Oromoo miseensa ta'uu qaba jechuudhaan ergaa dabarfatanii jiran. Hundeeffama OMN waggaa kurnaffaa sababeeffachuun Ameerikaa kutaa bulchiinsa
bulchiinsa Minisootaatti sagantaan hawaasaan qophaa'e irratti kan argaman qaamonni ol'aanaan bulchiinsa OMN miidiyaa kan uummata Oromootii fi akka hojjetuuf tumsi uummataa barbaachisaa jedhanii jiran. Itti fufiinsaan OMN mirkaneessuuf miseensummaa dhaabbatichaa guutuun galii dhaabbaticha miidiyaa kanaaf uumuun barbaachisaa ta'us eeranii jiran. Miseensummaa guutuun tooftaa karaa salphaan dhaabbata uumuun tokko keessa deeggaraa ta'uun kan himan bulchiinsi OMN hawaasni Oromoo aadaa baay'inaatiin baasii xiqqoo dhaabbata tokko tumsuun uummanni Oromoo jabeeffachuu akka qabu dhaammanii jiran. Durataan boordii OMN kitaaba magarsaa sagantaa Minisoota qophaa'e kanarratti dhimmi hojjamaata faayinaansii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ibsa bal'aa kan laatan yoo ta'u dhimma saba Oromootiif jecha itti fufiinsaan miidiyaa kana murteessaadha jedhanii jiran. Daayireektar olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Dajanee Guutamaa hawaasni Oromoo akkuma duula OMN baraaruu irratti hirmaataa jiru galii dhaabbaticha miidiyaaf uumuun miseensummaa guutuun ji'aan yookaan waggaan haala salphaan dhaabbaticha cinaa dhaabbachuu qaban jechuudhaan yaamicha dabarsanii jiran. Kutaalee hawaasa dhaabbaticha aantummaa qaban agarsiisan isaan eeranii obbo Dajanee Guutamaa torbeewwan itti aanu keessatti Kaalifoorniyaa Poortlaand qophiiwwan wal fakkaatu jiraachuus eeranii jiran. Guyyaa yaadannoo lubbuun darbu waggaa 8ffaa artist Admaasuu Biraanuu yookaan Abbaa Lataa maqaa masoon kan beekaman yeroo duraaf mana barumsa taatummaa Abbaa Lataa keessa sirna dungoo qabsiisuun yaadatamee jira. Artist Abbaa Lataa bu'uura guddaa artii Oromoo keessatti hojjetee kan darbe yommuu ta'u sirna yaadannoo isaa yeroo duraaf mana barumsa taatummaa Akaadaamikii Abbaa Lataa kabajamee jira. Manni barumsichaa dungoo ibsuun yaadannoo sammuu taasisuun cinatti agarsiisa adda addaa barattoota mana barumsaa Akaadaamikii Abbaa Lataan dhiyaateen yaadannoon taasifamee jira. Sirna yaadannoo kun barsiisota barattootaa fi hooggantoota akaadaamikichaa kan taasifame yoo ta'u karaan isaa jalqabsiisan barattoota mana barumsichaa fi ogeessota gargaraan kan itti fufu ta'uu jechuun akaadaamikichi irra deebuudhaan miidiyaalee hawaasaa dabarsee jira. Odeeffannoo keenya kallattiilee adda addaatiin kan isin biraan gahaa turre gara madda walaabu miidiyaatiin odeessa keenyarraa asirratti goolabuuf dirqamnee jirra waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jenna.